اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. برسيسان برسيتي أرامات كوليجي فيا كسمة ماستر شين أدالت فيا جيسودا دي ماستر شي ورا جيتري سنيو جول كبدي فاستينغي خانه هم سومانو intermittent fasting جاني جدو أنا مش أمانو خانه WHO هم لابني فيا الدنيا قلت ما قلت توري كمان دوغري جريجو كمان دوغري ريسيرشي تكاجر ريسيرشي أنتو ترى دلقم تيجو ريسيرشي علم أنا ما تيجو جيني والفكاتة هم خالد يا تفكابو أنتو تجامعي سير ريسيرشي دلقم تكررتي أنتو تجينا هنگدك ورني في biochemistry levelity ورني في كورتو أنتو تانجا تكوني سوماسيسان intermittently سوماسيسو يشون أما فيادتي نم تكو fasting هم سومانو جرجزين في جامع for about 8 hours ساس ديت ابنمي تكوني في نياتي يعني سوماني جام أما الإسلام ما في تيمون نمني هنغني في أدوم جلكابا جزين في أدوم باتورا يغلي وصوني في بيني في وصوني في سيل جرتو تيجو سافر لما فرتام خنا خنيدو so fasting إنت سلاري كمان نقول هم خاص واجب مالي WHO World Health Organization is saying كمان نقول هم خاص دي research ده لكم research ترى تمام لكم research ده risk ليه نكوبا وهم دلما تكاجين كذا جون كبته إتيان سوداني مو some of the toxic oxidative stress يعني كاما كينيا خان سيليلي ده دفع كدلهم تقولوا أما ده chemical waste هم chemical كاما كينيا كيسي تكاكوشاشن نخي سابو كبو وراني في سوما هم أنتو تاني في سوما research ده لكم تنا رتي ساندر رتي كاتا هواس خينيا تو هواس خينيا تو Garagutu akalin gutu na jamale gizeri fi garangutu me garo akalin mal tadi metani reduce ta cognitive ability always increases while you are empty stomach mo gizeri fi namni somane ero dera daftute ture cognitive ability mo thinking na dandeti wayatu na mani dabalaja lamma fa tadura malin sinije lukuboda chronic tan khanne na kadiba diga diabetes mo lukubo sukara risk sani mal gor reduce sugar tak talama fa mali cognitive ability mo dandeti defte wayadu wamurte fachu wayadachu waqabachu da kana mal goda lidabal lam sadafa mal sedan oxidative stress jani mo ushashe mo chemical waste kama kanya hesa wali kamet mal tanura litika waste ne san kama kanya hesa reduce te janna mal fada aging mo selilente je defte kan findulo me benefit mata sa kaba amas debe lukoboda sila aging mo chemical waste kama kanya hesa wali kamet jo hadu some of chronic diseases and also fabira faida bra benefit gudan disa takabu fita kachelotti amas visibility research dance kachelo murtaya jiru reduces low density lipid yani density lipid mo chomo kama kanya hesati hakama kanya bidu jir chomni kama lama gosalama jir high density lipid da low density lipid ja persisa class kaysa jiru tinutti jere titinde education jena so lama jir benefit high density lipid sanyo ko chomo kama kanya hesa chomo bra mo kubota bra fodi khaba hujir kala ma fajir low density lipid khajanu low density lipid ko hidana ma kana khaysa tayati wali kabame hidana ma ko di akani fini di patu ko gizeni fidina ma ko di patu am fakanya tubo kan lo do mo furdo khaysa bishan ka chelo tumna ya tubo kan lo dami hidana ma kana kala seti diban diga ka duftu ko tak diban diga duftu chuna mas stroke jani do kubota nerve da jon kabate dirata ka jira khasane junuf benefiting good assassin it reduces low density lipid mo choma sila density satika tan kama kenya khaysa tkhid matu isan kana mal ko rejuda mi kama kenya khaysa nu khaysa mal no rati kaysani and the other benefit of Ramadan mo fasting khairu ko faidan sa budon intermittent fasting completely it can cure has ability to cure diabetes type 2 yani gosa sukara type 2 jamu mo gosa sukara gosa lama jara gosa lama fa kana reduce ko rafa mo risk sa ta kayso la faida gudaran mo khande ja this is all the benefit of Ramadan amma khanne kaysa ga highlight li khanne ni siniti male in detail research len dalagam te han tu ta jaldi sa mare tadalag ilmana mare tan dalagam fichu tadalagam te research len dilajer khani fitan jablte one haqiqaratu da benefit in the and the other thing want kharabrati yoni filani amma faida is that the benefit of Ramadan or fasting mo do gizeli fi intermittently so mane mo continuously so mane precaution mal fadarati focus godu kamna en fadat so manu ko bakatu san en fada so mane haradir kamate san himame jero mrisa ge sen dir kama harati tele jira kharabrati mo kani fi damsati sahibo ya doctor ishaq ko jere ishaq to da isano jolin wanta ka sagada ka ko pesile jere forecast ko sagada ko pesile lukuboda lukubo sukarati jira manam ke redumina lukubo sukarati mate jira diabetes and Ramadan hajo WHO len research ku dore delage focus ko de on sen delage jira lukubo sukarana namni ka so monu ne yema ko na yema
dhukkubni sukkaraa kun immoo nama akkamii fayyadamu warra dhukkubni sukkaraa qabu kan jiru fookasii amma fakkeenyaaf yoo xiqqaate namni tokko mana keenya keessa yoo mana keenya jiraan ollaa keenya keessa dhukkubni sukkaraa hedduminaan ni argama. Ni jira baay'inaan ni jira amma ogeessi hospitaala irrattis dalee jira hawaasa keessaa sirriitti wanta garuu prevalence of diabetes immoo dhukkubni sukkaraa heddummaachuu kun riiskii bakki inni finni irraa dhufte takkaffaan reefu tana kan inni isinitti misan intermittently fast yoo dhufin godhee dhufin soomanne hormoonii insuliinii jaamu jira qaama keenya keessa. Amma fakkeenyaaf namni tokko olfi jimaa jalqaba jimaa giraama 50 yoo ni feegale giraama 50 kana namata 5 jaaguutu ni qaba ni dabalame dooziin dabalaa deema bar dooziin nama sani insuliiniin qaama namaa keessa jirus akkas yoo ni fi hogu nyaatanii fi nyaatu kana continuously jidduudhaan interrupt goote insuliinii qaama keessa jiru kana hanga ni fi silaa oomishama sukkara qaama keenya keessa jiru kana control godhu kana yoo ni fi gadi xiqqeessine dhukkuba sukkaraa sadiif nama okay eeganii dhukkubni sukkaraa dhufe precaution amma yoo xiqqaate namni takka alam ollaa keenya bakka biraatti kan maa hunda bamu waan ta'eef serious issue namni dhukkuba sukkaraa qabu tokko soomanuun ayyamaa fi hin ayyamamuu fi haja'u san takka fayyaa isaarra dipeendi ta'a. Namni kun ji'a dabran ji'a kurnan ji'a lameen dabre soomanaan dura ji'a dabre kana keessatti hangam takkee filaalaa ture hangam takkanii fi dawaa fudhachaa ture hajuu san kontirool ta'anii hemogloobiinii waan si'oon kan jaalala laaboraatoorii kan dalagamuu jira saniin waa'ee sanii waan saniin teesti godhanitti saniin adda beekamu sadarkaa isaa. High risk, low risk dhaa fi medium jaanii bakka sadiitti adda qoodan. Namni tokko yoo dhukkuba sukkaraa qabaatee dhimmee insuliinii yookiin immoo dhukkuba sukkaraa isa yoo ni fadiratu taate hypoglycemia jedhanii sukkara qaama keessaa kana fitu jira. Isaa waa takka nyaatiin sukkarri qaama keessaa yoo ni keessaa kadhumu taate risk of hypoglycemia kara du'aatti isa fudhachuu danda'a. Sana jecha takka akka dhaamsaatti takka saniin isinitti barbaadu namni tokko humna chronic disease dhukkuba sukkaraatis ta'e hypertensionis ta'e yoo isin biraa akka qabaatu taate that person should contact hospitaala yookiin ogeessa fayyaa naannoo san jiru dhaqee maal godhuu qaba contact akka godhu. Ammaan tanatti dawaan isaa akkana maal akkana isinitti immoo osoo hin ta'in isin wanti isin advise godhuu qabdan dheeyitanii manaa himaa dhaqee. Advise godhu laaboraatoorii ilaalamee soomanuu dandeessamuu dandeessu istaatasii laaboraatoorii sinirra dipeendi ta'a. Kalamaffaa immoo namni irra hedduun keenya soomana keessa wanti inni fi nu jalaa disturbu ta'u hirriiba. Irra hedduun keenya hirriiba. Maaliif jennaan halkan irra hedduun qamaa bula ganama yoo kilaasii qabaate dirqama fatanaa qabda kilaasii dhaquu qabda hirriiba yoo ni firrafne ammas niwurishmanti qaama keenya kanaaf nyaanni guddaan jiru maali hirriibaan hirriibni kun yoo ni fi nu keessaa kadhuu taate sila faayidaa sila soomana irraa argatu waa yaaduu fi waa xiinxaluu maarree ta'e san hundi maal sarkaa godhachuu si jala disturbu godhu. So please be curious about your waa'ee hirriiba keenyaaf fokkos haa goonu ammas deebi'ee takkatan isinitti himu soomana kana soomana karaa hedduu benefitii sila soomana irraa argan illee cooma qaama keenya keessaa xiqqeessu sukkara qaama keenya keessaa xiqqeessu maal jennee deemnu tana gamanaan deebinee nyaata cooma qabu qofa yoo nyaatte gamanaan deebitee nyaata sukkara heddummaatu qofa yoo nyaatte gamanaan deebitee eksesii nyaata duraan fudhattu dalan dabalii yoo fudhatte rakkoo waan sila benefitii sila soomanni sibiilii tana ammaas akkam goote jechuudha daranuu riivarsi goote jechuudha. Hirriiba keenya qajeelatti fokkos yaa goonu achi walitti deebi'ee waa haalata nyaata keenyaatis fokkos yaa goonu haalata nuti nyaannu nyaata faayibiras ta'e hedduminaan haa fayyadamnu nyaanni nuti fayyadamnu saa soomana nyaatni akka salataa qoosxaa raafuu kanneen kataan faayibiras fuudii beesta kajaam. Okay. Ayyee taate. Okay nyaata akkanii fi dalagu. Dalagu sun ni dhagee. Ayyee taate nyaatanii fi akkanii faayibiras fuudii haa ta'e nyaatanii fi faayibiras fuudii haa ta'e akka gogogaraatiif nama saaxilee raafuuf kana fayyadamaadha. Timirriin isa hedduu bareeda faayibiras fuudiidha. Waan silaa guyyaa guutuu nyaati kana bakka takka dafee komposeetu nu godhuu ni danda'a. Sanaaf fayyadamnuun isiniin jaa jazaakallaahu khairan yaa bakka bu'ummaadhaan dhufee Dr. Abdurrahman yaamanii ture galatoomaan isiniin jaa.